yoo rabbi jedhe akka waan hafuura wayillee dhagayeetiin jira bakka inni jiru. Jaasin barbaacha wanni nuti hin godhin jiru ganaalee ka hafeetu caala waan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota keenyaa baga jiraatanii. Kunoo gaadachillee rooba egaa kaleetii manatti hin gallee kunoo dhugaa wa'uu nyaanne huccullee jijjiiranne akkuma isin jettan gaa kunoo lakkoofsa inni kalee galgala isaa bilbileessaniin saniin waajiratti kennuu deemna. Kunillee kunoo saahiba kiyya isa wajjiin barbaadu jira dachaasii fi mijoo sanillee baasuun dirqama natta. Sanii fi hordoftoota keenya gaa yoo rabbi jedhe guyyaa muraasa keessatti fideetiin isin argisiisa. Akkasitti mee timee hordofaa nagaa gaafatame. Salaamu alaikum jedhu sagalee kee haadha gadi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa abduu jirtu fayyaa keessanii hordoftoota keenya baga nagaa jiraatanii baga nuu jiraatanii nuu jiraadhaa isinin jaa. Wal barame maqaan koo taphachiis jaama. Maqaan isaa taphachiisi maashaallah innoo maqaa ajaa'ibaati. Akkasitti ni taphachiifna inshaallah amma booda. Nama dachaas hin qabe dhukkee gaarraa kaasna kana taphachiifne inshaallah. Kun egaa hordoftoota keenya akkuma manaa baaneen amna dheeraa deemnetiin waajjira bira ga'uu jirra. Waajjira poolisiidha maaliif waraabdan namaan jedha waan ta'eef achitti nutti hin dhiisanii keessaa biyya namaati nuti biyya namaa ta'a. Waajjira namaa moo yoo ka wanna gootu taate information biyya alaatti kennite namaan jedhani nama qabanii isin jedha. Kanaaf hordoftoota keenya amma waajjiratti dhiyaanne achirraa yoo gallu isiniif kaameraa mara nagaattiin isin jedha. Baay 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 jedhiin taphachiisa. Baay baay. Amma achi geesseetiin deebi'ee ganama achi ture. Amma moo achirraa deebi'aa jirraa isin jedha waajjira keessaa waajjira sanarraa baanee. Kanaa isa mootummallee ga'u bas ta'u ergaa keessan geessuu fi nama lakkoofsa edeen bilbilee fi akkasiin arrabsan lakkoofsa saniin kenne isaallee inshaallah galgala kan na beeksisan jedheetiin yaada. Galgala kana si beeksifna bakka inni jiru naan jedhanii. Kana fuura wayillee dhagayeetiin jira bakka inni jiru. Inshaallah yoo rabbi jedhe yeroo muraasa keessatti dachaas hin fidee isin dura kayaa manatti fideetiin viidiyoo isinii waraaba inni akka fiisanitti jechuudha. Tamam inshaallah yoo rabbi jedhe maammeen immoo harka kiyya ni gala qabe anuma argachuuf inni wanni kana hunda godheefi garuu na argachuu hin danda'u. Onoo akka fedhettiin bakka fedhe deemee dhufa garuu isammoo fideetiin isin agarsiisa. Na beeka inni safara kiyyan dhufu maaliif waan balleesse beeka badii ofii san dhoysuuf inni ijoollee tana aduube mootuu gaan kan irra dabruuf hin taane. Akkasii hordoftoota keenya haasa'e kun haasawa dhugaatii shakkii hin qabu. Dachaas inni argina amma booda ni baasna. Maammeen illee waan hojjete ni hammaarata gatii ofii hin dhabu inshaallah. Kana shakkii hin godhina. Ni argata waan gatii ofii ni argata. Inshaallah abdii rabbi akka argatu beekamaadha. Asiin achi deemna amma karaa kam dhufne? Jechuun waan karumaa yoon asiin akkana yaala. Inshaallah du'aayi godha isinillee rabbi si haa gargaaru jedhaati du'aayi godha. Qabeetiin isinii fidaan isin jedha maammee wallaahi maammee hidhamee badii balleessanillee akkan isinin jedhe takka lamaan lakkaa'ee laal qush godhaa mataa keessa qush tunillee badii ta'e jecha akkasitti. Akkas godhamoo Kushii bichaayyuu kunillee hin jira. Eewa laal kana hunda laal gartee irree isaa garaayyuu harka gareerra keessa maammee lafatti hidhamu inshaallah akkasiitiin waliin turaadhaa isin jedhu. Ayyee gaa kun hordoftoota keenya waliin dachaanee akkuma ganama isin jenne ta'ee bakka kunoo kaleetii akkuma isin jedhe manatti hin galle kunoo amma ol seene ganama gaa xiqqoo karaarrattillee viidiyoo isinii mareen jira akka waajjira poolisii deemaa jirru. Dhaynelleetii achittillee viidiyoo waraabuun nuummi joonee bakka waajjira mootummaatti namaan hayyamanii achitti waa waraabuudha. Nama bilbilaa fi lakkoofsa bilbilaa edaan itti bilbilee fi
akkasiin naan arrabsisan bilbila sanis kenneefi suuraa dachaasillee kenneefi itti kennee akka barbaadan godhee jira inshallah waan irra geenye si bilbila naan jedhanii bilbila keellee itti kenneen ture waan ta'eef akkasitti gaa hordoftoota keenya waan gaa baay'ee na rakkiseen jira waan ta'eef dachaas akkasitti cinqamuun isaa mucaan sun akkasitti taphatu jira dhugaa dachaasiif lubbuuti yaa waan hin kennaaf kabraa dhiisiiti akkuma isin jedhe kanaafuu hordoftoota keenya waan irra geenye galgala si beeksifnaan jedhanii isinillee gaa du'aa hin teessan nurraan dhaabatini mee taphachiis yaada waan wajjira poolistiin jedhan atilleen ibsiif mee daawwattoota atu ibsitee jirta hordoftoota keenya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kan jirtu baga walitti deebine akkuma ibsaan jedhe dachaasin barbaacha wanni nuti hin godhin jiru ganaallee ka hafeetu caala wanni nuti goonu kana daran waan guddaa goona ammaas wanni isaan nun jedhan bitaaqa fidanuun jedhanii bitaaqa kennallee kenninee waa hedduu itti kenninee lakkoofsa bilbilaa maal kanniin kanaaf ammaaf waan tahin waan irra geenne nuti isinii bilbilanuun jedhanii akkasitti addaan deemne akkuma inni jedhe wanni isin caalallee jedhamu hin jiru dachaasiif jechuudha eenyummaa nu lubbuu fi illee kennuu fi wanni irraa gosa tokko hin jiru dhugaadha. Galanni isaa hangaratti lakkaamu wanni inni namaaf ta'u nama oolmaa guddaa namaaf qabudha. Kanaaf namni isaaf duube ammoo hojii isaanii argata inshallah namni akkanatti wallaalee ol dhiisu tokkollee hin jiru. Kanaaf rabbi keeriyaa godhuti waan irra geenneen kaa walitti dachaanaa akkasitti dachaas jechuun obboleessa qofaa miti waan hunda keenya dhugaa yoo dubbanne oolmaan inni namaaf qabu nu qofaaf osoo hin taane oolmaan inni lammii Itoophiyaatiif qabu mush Oromoo qofaaf waan guddaa tokko bakka guddaa namaaf qaba nutis ammoo akkuma isaa san bakka buuneetiin bakka guddaa qabaachuu fi qabna jeetii yaada akkasitti rabbi keeriyaa godhu rabbi nagaa nu haa mul'isu isin jaa akkasitti jabaadhaa waan irra geenye walitti dachaanaa isin jaa. Tole egaa ulfaadhu taphachiis ganaa maashaallah yeroo jalqabaaf miidiyaa duratti yookiin daawwattoonni illee sagalee kee baranii sillee wal baranii inshallah kana boodallee immoo baddu miidiyaa irraa innaa dachaas wanni wal beekan isaanii saahibaa duraan wal beekanii karaa miidiyaa kanaan osoo hin taane lafumattuu akkanuma dirrima wanni jireenyuma keessa wal beekanii ni beekaa jechuudha dachaasni akka inni dhugaatti nama addan qoodu islaama kiristaanaan jedhu amaara oromoon jedhu namni rakkate bira nama rakkate bira hin hafu jechuudha dachaas dhugaatti maaliif saahiba nama hundaati nama akkuman inni jedhe nama taanii itti ilaalanii miti jechuudha dachaas ammas nama akkana ta'uun isarraa maluu miti akkana ta'uun isarraa maluu kanaaf dachaas yoo rabbi jedhe yeroo muraasa keessatti biiznillaahi ta'ala yeroo muraasa keessatti ni baa har'a yoo rabbi jedhe egaa jarrilleen yoo akka galgala kana naa bilbilanii bakka inni jiru naa ibsan ta'e waajjirri poolisii jechuudha direct inshallah osoo hin beeksifne osoo waa takka hin jenne dingatuma inshallah bakka inni isaanitti himan dhayne marsinee yoo rabbi jedhe kan arginu ta'a kan fidu ta'a inshallah maamee achumattuu qabneetu wajjuma finnaa'u isin jedha anaaf dachaaf taane anaaf dachaas isa kana abdillee beeytee bakka biraatiin ergee akka inni wanni jedhu information wayii dhagayennaan bakka sanitti isa ergee inni waan oolen inshallah mungkin video ni maruun ni mala saniifuu abdis ana wajjin jira abdi anatu bakka biraa ergee achi dhaqiitii bakka akkanattiin information yoo dhagayedheeni naan jedhanii achi dhagayedhee anachi isa anaatu achitti ergee jechuudha kanaafuu yoo rabbi jedhee gama hundaanuu magaalaa kana hunda keessa nama facaasee jira wanni narraa hafee jiru
kaffaltiinis ta'ii saahibummaanis ta'ii waa hedduun jedheen magaalaa tana keessa facaasee jira gara takkana yala ba'uu hin danda'u jechuudha maamini morma qabeetiin inshaallah harkisee asitti isin duratti hin agarsiisu ta'a biiznillah isinis rabbiin isin agarga wallah inte bachiifna taphachisuuf gaafiin godhin rabbiin harka si agalchu jedhaa du'aa hinaa godha akka yaada keessan nurraan qusanne isinillee yoo tasa namni information wayii ka isinitti himu ta'e namni dhageessan bakka akkana jira jechuu namni argitan nutti himaa isinin jedha hordoftoota keenyaadha yoo rabbi jedhee nulleen mee amma ol seenne waan ta'eef waan silaa waan qaqammafnee inshaallah walitti dachaana nagaattiin isin jedha hordoftoota keenya